Welcome back again. Hordoftan. Kutaa irraa kanaanis jechoota keenya kan namni Ingiliffaan beekne jalqaba irratti barachuu qabu jennee ilaalaa turre. Kan eegallu ta'a jecha irraa eegalluun morning jedha jechuudha. Morning. Kam jennee dubbifne morning. Okay, jecha haarawaa miti garuu namoota kaanii fi warra haarawaaf haarawuma jechuudha. Morning means early part of the day. It is early part of the day. That means qaama guyyaa keessaa isa jalqabaasan jechuudha. Morning jedhama. Inni sun maali? Ganama jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya? I wake up in the morning. Okay? I wake up in the morning. Jedhame. Si'a jalqabaa suuta jedhaati akkanaan jedhetti samboodha daddafaa jedha. I wake up in the morning. I wake up in the morning. Akkas jettu jechuudha. Hiikni isaa ganama hirriibaan ka'aa jechuudha. Fakkeenya biraa. The morning is cool. The morning is cool. Maal jechuudha? Ganamni qabbanaadha. Good morning. Good morning. Okay. Good morning. Maal jechuudha? Akkam bulte. Namni tokko ganama si gaafata jechuudha. So amma dafaati nafaana dubbisaa. I wake up in the morning. The morning is cool. Good morning. Good morning. Wonderful. Yoo akkasin nafaana jettan bareedarra jirtu jechuudha. Kan itti aanu taaleenu maal jedha? Afternoon. Amma waa'ee ganamaa barree jirra. Amma immoo isa itti aanu jechuudha. Another part of the day ilaaluu deemna jechuudha. So afternoon means the time after 12 p.m. Sa'aatii 12 p.m. booda until evening. Okay? Hamma galgalatti yeroo jirtu afternoon jedhamti jechuudha. Okay? Maal jennaan afaan Oromootiin waaree booda yookiin immoo sa'aatii booda kan jennu san jechuudha. For example, I eat lunch in the afternoon. In the afternoon imita asirratti maal jenna? In the afternoon. Okay? Namni ibsa isaa amma duraan dhaggeeffatin yoo jechi tokko faawaliidhaan yookiin immoo dubbachiistuudhaan eegale inni kun gama duraatii yoo dhufe jechuudha. Artikaliin kuni okay? The ta'a jechuudha. Yookaan immoo the ta'a jechuudha yoo dubbifamaadhaan okay? Dubbifamaa dursee dhufe jechuudha. So asirratti dubbifama osoo hin taane dubbachiistuu jira. Okay? Isa jettu kana jechuudha. Sagalee jettu jechuudha. Yoo leetar iddeebin immoo jennaan jechuudha. So maal jennee dubbifnam? I eat lunch in the afternoon. I eat lunch in the afternoon. Akkas dafne jennaa jechuudha. Maal jechuudha? Laaqana waaree booda nyaadhaa jechuudha. Okay? Jechi biraa. The afternoon is hot. The afternoon is hot. Maal jechuudha? Waareen booda ni oowwiti yookiin immoo ni ho'a. Okay? Inni kun maal jechuudha? See you this afternoon. Maal jechuudha? Har'a waaree booda walitti deebina jechuu barbaadu nama tokko. See you this afternoon. Okay? Yeroo adda baatu akkas jettaan. Waaree kana booda walitti deebina si argaa jechuu jirta jechuudha. Summarize agoonu dafnee irra deebinee haa dubbisnu. Let's read it properly now. I eat lunch in the afternoon. The afternoon is hot. See you this afternoon. See you this afternoon. I hope you say it after me. Na booda jettan jedheetiin abdadha jechuudha. Okay? Yeroo nan jedhu nafaana jedhaa. Viidiyoo dhaabaa. Nafaana akkasii jechaa deema. Ni jijjiiramtu shakkii takka malee. Let's move on. Itti aanutti adeemnu.
never give up. 93 irra dhufnee jirra. Jechoota dhibban jalqabaa fixuuf deemna jechuudha. Kan namni afaan hin beekne barachuu qabu jennee takka takkaan ilaalaa turre 93 irra dhufne sau jabaachuu qabdu jechuudha. Maal jennaan kana? Evening. Evening. This means the time after sunset. Kana jechuun yeroo erga aduun seente booddee jirtu evening jennaan. Okay? Evening. Kana jechuun galgala jechuudha yookiin halkan jechuu dandeenya keessaa jechuudha afaan Oromootiin. So nam tokko yeroo galgalaa yeroo nagaa si gaafatu akkamiin jedha? Good evening. Good evening. Okay, hammasi. Waatti dabaluu barbaanne. Good evening my friend. Okay? Good evening bro. Hiriyaa koo. Okay, nagaa ooltee jechuudha. Akkam ooltee? Okay? I study in the evening. Okay? I study in the evening. In the evening akkan jenne ta'u Quraan. Okay? Kana jechuun galgalaan qo'adha yookiin immoo halkaniin qo'adha jechuu barbaaddu. Yookiin immoo halkaniin baradhallee jechuudhaaf si gargaara jechuudha. I study in the evening. Okay? Kun immoo maal jedha? The evening is beautiful. The evening is beautiful. The evening is beautiful. The evening is beautiful. Maal jechuu jira? Halkan yookiin immoo galgalli kun bareedaadha. Okay. Amma afaana dubbisaadha. Bareechinee tolchinee dubbifna jechuudha. Pronunciation isaa eeggannee ammaan tana. Maal haa jennuun? Good evening my brother. Good evening my friend. Good evening my friend. I study in the evening. The evening is beautiful. The evening is beautiful. 94. Night jedha. Night. Kasi dubbifnaa jechuudha. Night means the dark time between evening and morning. Night yeroo jennu achi siqee jira jechuudha. The dark time yeroo dukkanaa jechuudha. Dukkanaa'ee jira sirriitti. Okay? Between evening and morning. Isa yeroo halkanaa irraa kaasee jechuudha. Yeroo galgalaa irraa kaasee hamma bari'utti jiruun night jedhaniin jechuudha. Okay? Paartii halkanii guddaa qabatee kan jiru jechuudha. Okay? Eveningin isa yeroo dura galgala ta'uu sun yeroo galgalaa yookiin immoo dura dukkanatti seentu sun yoo ta'u nightiin immoo guutuma isaati jechuudha. Yeroo san irraa ka'ee hamma bari'utti yeroo hin jirtu maqaa night jedhamu yaamamti jechuudha. Okay? Halkan jennaan. For example, I sleep at night. I sleep at night. Maal jechuudha? Halkan narrafa. The night is quiet. The night is quiet. Halkan callisaadha. Tasgabbaadha jechuu jirra jechuudha. Good night. Good night. Nama tokko yeroo adda baatu halkan jechuudha. Good night jettaan himre. Halkan gaarii. Amma yeroo waliin dubbisnu irra geenyee jirra. Okay? I sleep at night. I sleep at night. The night is quiet. Good night. Wonderful. Cloud jedha kun immoo. Cloud jennee dubbisna. Maal jechuudha? Cloud jechuun white or grey mass in the sky. Kana jechuun waan adii yookiin immoo kalara grey kan qabu, kalara akkanaa kan qabu jechuudha. Okay? Samii keessa kan jiru kun maal jedhama? Duumessa jennaan yookiin immoo cloud Ingiliffaan. Cloud jedhamee al tokko. Good. So, the clouds are white. Duumessi adiidha. It may rain. The sky has cloud. It may rain. The sky has clouds. Dafnee yeroo jennu akkamii jenna? It may rain. The sky has clouds. It may rain.
The sky has clouds. Maal jechuudha? Tarii roobuu mala yookiin immoo roobuu danda'a. Samiin duumessa qabdi. Inni xumuraa, the cloud hides the sun. The cloud hides the sun. Maal jechuudha? Duumessi aduu haguuga yookiin immoo dhoksa. The clouds are white. It may rain. The sky has clouds. It may rain. The sky has clouds. The cloud hides the sun. The cloud hides the sun. River. Maalna? River. River jettanii dubbistan jechuudha. River means a large stream of water. Kana jechuun bishaan guddaa jechuudha. Kan madda irraa deemu jechuudha. Okay? Isa sororra gartan kana jechuudha. Laga jennaan. Fakkeenyaaf, the river is deep. The river is deep yeroo jennu galaanichi lagichi gadi fagoodha jechuudha. Okay? We swim in the river. We swim in the river yoo jennu maal jechuudha? Nuti laga daaknaa jechuudha. Swim jechuun daakuudhaa miti. So we swim in the river yoo jennu nuti lagicha in daakna. The river flows fast. The river flows fast. Flows jechuun yaa'u jechuudha. So the river lagichi maali? Flows fast. Saffisaan maal ta'a? Yaa'a jechuu jirra jechuudha. Haa dubbisnu waliin. The river is deep. The river is deep. We swim in the river. We swim in the river. The river flows fast. The river flows fast. Wonderful. Now we're on 97th. Okay? Sagaltamii torbaffarra jirra jechuudha. Lake jedha. Lake. Qaamuma bishaanii ta'e. It is a large area of water surrounded by land. Kana jechuun large area of water. Qaama lafaa large area kan guddaa ta'e jechuudha. Naannoo guddaa qabatee kan taa'u. Okay? Bishaan jechuudha. Surrounded kan marfame by land. Lafaan marfame. Kun yaa'u jechuudha. Lafaan marfame ta'a jechuudha. Bishaan guddaan lafaan marfame taa'u haroo jedhama mitire. So we can say haroo in Afaan Oromoo. Okay? Fakkeenyaaf, for example, we can say the lake is big. The lake is big. Maal jechuudha? Haroon guddaadha jechuu dandeessa. Waa'ee harooti wal qabatee jechuudha. Waan baay'ee jechuu dandeenya. Kana keessa akka fakkeenyatti yoo sadii fudhanne isin immoo waan baay'ee jechuu dandeessan. Kuni karaa isinii saaquudhaaf. Fakkeenyi sadan asirratti isinii kennamu karuma isinii saaquu qofaaf jechuudha. Okay? Inni kun maal jedha fakkeenya lammaffaa? Fish live in the lake. Maal jedha? Qurxummiin haroo keessa jiraatu. We go to the lake on Sunday. We go to the lake on Sunday. Maal jechuudha? Dilbata haroo dhaqna. Al tokkorra deemnee dubbisuudhaaf. The lake is big. Fish live in the lake. Fish live in the lake. We go to the lake on Sunday. We go to the lake on Sunday. All right. Mountain. Kana maal jennee dubbifna? Mountain. Mountain. Mountain is a very high hill. Kuni lafa ol ka'aa jechuudha. Haalaan baay'ee ol ka'aa ta'e maal jennaani? Gaara jennaan jechuudha. Mountain. Mountain warra jiru jira. So Britishitti maal ta'a amma inni kuni? Mountain. Okay? Gaara jechuudha. So nuti amma mountain jenneetuma haa dubbifnu.